wanni nuti hagaarraa miti yoo namaa isii gadhiise jennee ani asitti gizeen isii argeellee dhiinii kiyya 550 na dhaqu gizeen isii argeellee yoo asiin arge asiin dheessu firoon na godhe firoon gadhiiseef firoon mana kiyya baatii 4 galee ture alamaa fi qalamaa beeka warra adaamaa tana keessa viidiyoon banan dhaabbaddu viidiyoo bana doo waan sirraa mirkaneeffannu takka taa'ee shakkii keessa akka nuti illee hin galle namni illee hin galle wanni kun sobaa takka piraanki kan jenne yeroo hedduu karaa seeraan piraanki deema waan taateef namni piraanki jala sin amanu. Maal pasirra si jira? Maalitti hin beeku si maal jeeqaanni isaa kana. Okay, warda teenya. Qotte amma warda yesi jaalanna si qabanya ni beeyta annamaatiitu deema warda barreessaadha wardaadhaan wajjin taphannaa deema warda barreessaa jeeritti mana kee jalatti akka ijoolleen si barreessitu oduma si barreessitu wardaa namaatiitu kana godhu jira arrabsu jira deemi mana wardaa dhaqii deemi mana wardaa dhaqii naan jaan maalii mana wardaa jiraan jeen boodarra akkam naan jaan bar daabboo gabbaasanii naan jaan oggosanii ni kijibdanii usaa kijibdoota jeeni obsi gaaniin dawwalaa jee sirra dawwala laafiraan jira bar sirra bilbilaan ati sanuma naan jettee mere. Okay, ate mau lumayan lagi. Firo dan kami wala gartan. Wani amma tiga cuci itu no. Aku mau messenger kesan nanya sampai jadi servis duba doa unda waktu wal bertanis. Lal, nah firon dagi fodu duran dursati firon wajud resudi ti wal bena. Malit ti wal bena. Intala ini fudet itu beef tunsun intala biyeti yaj. Isi oji wal bena. Sababa isi walid dufna. Dagi fodu isi sana rambarre asit tisgize dufu anak dabani wajijratani wal isani wanin bekun kabura. Asitti gizee dhuf way firoo keenya jenne walit dhufne akka as dhufeen manuma kiyya dhufee gale baatii 4 mana kiyya gale wajji saayib akka obboleeyyanii wallaalla dhaggeeffadhu jaarsa kiyyas ni beek anas na beek wajji mana keessa gala kilaasii takka kanneenee fi ummaan tiyyallee ni jirti dhaggeeffadhu amma gaa silkii maa hin qabu ture firoon saamsingii takka qaba ani silkii sana biratti silkii laman qaba saamsingii takkaa fi aayifooniin qaba aayifoon kana hin qabu inni nakkanni naan jaa gisee hunda viidiyoo waraabaa biraankiin dalagaa viidiyoon dalagaa nakkanni jetiin gisee hunda ittiin kanna silkii tana firootti itti fayyadamee idhiit itti godhatee ittiin tolfatee feesbuukas ittiin seenee tiktook isaatis na bira ture wanni hundi yuutuubni illee ittiin fayyadamee gadhiisaa ture jechuu anamma silkii tana akka nama amanetti ittiin kannaami ammaan tana waan kan amma quban qaban firoo kan addaan eefanni diradhatti jaaffee fuudhee kutee mana kiyyarraa yoo ragummallee taate osoo mana kiyya galuutiti jaaffee mana kiyyaa fuudhee kuteen jaaffee yuutuuba ni beektaani. Jaaffee ta'uu ni beeku. Jaaffee tu fuudhee karaa dirreedhaa kuteen mana kiyyarraa jaaffee mana kiyyas dhufee jechuudha. Sanbooda irratti achumaan achi hafee anis addunyaa biraa keessa jira wal quban qabnu. Michiyyoo nama natti dawwaltetuun immoo mana kiyyatti naatutu gisee isiisu dubbisee daataa erguu tureef michiyyoo tana. Akka inni isaa wal qunnamaniif hogguu waa'ee firoo na gaafatte waa'ee firoo rabbiin kunoo addunyaa karaa naa dhorku gaarii malee takka hammeenyaa seen beekuuf wardaa teenya akkami. Firoon kun akkami gisee nama gaarii firoon nama miskiina jawu malee yaabosi nama hin beeku jaartiyyoo adda baanii ansan hin beeku adda baanii tasanii nan gaafatiin hin joo tureen amma maal naan jaan seeta amma akkaaf akkattu an quban qabamma walitti dhufne osuma qallannuutuma osuma anis hin tuqin osoo waan takka hin jiin jaalisa mana kiyya naa laali naan jee laal mana kiyya laali gartee mana kiyya jee mana kiyya akka waan hundi fakkaatu jee siifi mucaan kun mana kiyya dalee duun isin gorodhaa naan jee. Haiboo ati bara nama nanu si ergachuu ture nama nanu maallaqa jimaa si kannee maallaqa kiyya si bituu ture naafeti nama qorii takka hojii nyaate mana kiyya baatii 4 ajeessitee kutte akkamitti akkana naan jettaadha gaammaanis firoo akkamitti akkana jetta mana dhalaan irra guyyaa keessaa si farrashtee minxaafaa fi maggaarrajaa dhiirri nama agarsiifataa boo dhiirri makiinaa nama agarsiifatu hay boo dhiirri makiinaa hamar oofeetu nama agarsiifatu nagarsiifattaa giseen joon anuma dawwalta gaayisiin amma gaaganan dubbadhe naan jettee Video amma dura gadhiifame sanillee firoo sirraa ergatee viidiyoo biraatillee mana keessatti hedduu mana keessatti ati yaani ifkuma hin qabne hedduu mana keessatti deddeemtee maal jettu hedduun nu harka jira sagaleen irraa waraabee dhaggeeffadhu laa boo namni akkamitti akkana walii jaa namni dila kana natti gubatan isaan dhaggeeffadhu dila kana natti hinaafan isaan maaliin sun jaammamee adda fagoo jedha akka ta'e kittuu hundee na fudhatee jira kan Itu gula ke jira tu nikian. Warda yoni na information na kawan kan kau untuk simpan video tu. Lagi sepi.
Chibaasitti si dabarsaa dhaabbadhu akkasii dhagaamutti. Ilmaan haadha saxeenyii si naamiti mana kijabaatii afur galtee. Miskiinummaa yoo gaarummaa yoo kana nama gootee boo jaalibsaa. Rabbii suume sodaadhu wajji nyaachuu yoo tana nama gootee. Tana nama gootee firoon lakkaa viidiyoo kijam. Hayi wajji nyaachuun tana qabdi wajji nyaatanii dhuguun. Mana jaaffeen quba qaba mana kiyya galuu ture firoon nama hundaa quba qaba. Haga namni adaamaa kun muluun obboleessa kiyya jeetiin if jalaan deeman boo. Hayi. Silkii iPhone kiyyaan fayyadamuu ture firoon sanbooda fuudhee silkii isiin ergiteef iPhone 14 isiin ergiteef sanbooda naaf inni haaddaan baan san malallee viidiyoo narraa fuudheetiif bira bulti silkiin isa bira bulti ammaan sanillee quban qabula isumaattu jedha dhaggeeffadhu waan isiin jettu laa dhaggeeffadhu jummaan haadharraa seeraan gaafadha dhaggeeffannoo jaalibsaa dhaggeeffadha Oromoo wajji nyaachuun tana qabdi dhaggeeffadha. Maaliif isin jaammame adda fagoo jirra? Akka ka'eetti gurguratee jiraatu miti. Warda yoo ni information akka waan kan kee hunda waliin baasin viidiyooti ani tala namaatiin sinara. Tokko namatti hin beekne fi ni waa'ee kan keeti. Wallahi billahi namatti hin beekne fi maal faada waa'ee kiyame? Akka ka'eetti viidiyoo akka ka'eetti viidiyoo qullaa biyya biraan qabu. Laa dhageesse? Firoo yoo taate baga naa ergeette akka ka'eetti viidiyoo firoo hayi barboo wajji nyaachuun tana qabdi. Hayi firoon gaa viidiyoo warda bilbila firoon qabdaati. An bilbila isaa kan roofulleetti dawwaleetiin na jalaa dalaguuti de bilbili isaa naa dalaguuti de laa Ameerikaan jira itti ayi Ameerikaa sanirraa gizee isiin dhuftu ni eega gaaboo gaafa isiin dhuftu kwa gaafa kam dhuftiree dhiiroo naa gaafa dure hayi firoo mee obboleessa kiyya mana kiyya galee mana kiyyaa nyaatee mana kiyyaa dhugee waan walii godhan namnillee naasoo wajji nyaannee wajji dhuunee nama diigaluu ture dhaggeeffadhu ol keetumoo obboleessa kiyya halaa ol naqi ijoollee jira jirtu mucaa sanillee yaami ijoollee nu jira jirtu guututti ijoollee roof hojii turre takka takka tuqa wardaa naan jee mana kiyya gar taa'u manaan jee boo hayi dhiirte akkamiin mana kana ruumii nama agarsiifatti boo bismillah. Inni mana gartaa siin jechi gisee siin jechuusan jaartiin isaa keessa jirti jawwaal keessa jiranii. Jaartiin isaa TikTok jala jirti nu laaluu jirti nuti TikTok irraa asoo jirra. Sambooda miira jechuun. TikTok irratti akkas naan jeetiin oguu boon jeen kaan sarraatee. Lubamo. Baga jaalane jaalatte waan jaalatu qabdu jaalatte dhugaa rabbi ma holfitan atoo ngaa ni jaalatta እንገ ነፍሴን ከየባቱት ነፍሴ እስከሚወጣ ድረስ ነው የምወደው። ማል ራጃላtte ሜ ጃልሰራ ካንሶብ ሁሉም ነገሩ የቴሬ አችራን ደግሞ ጆሌ ብየክያቲ እኔ ማልካን ከጃላት ኦሮሞን ጊዜ መክመት ለሻካን ከየሞከሲት አታቆላሽ ኦሮሞ ወልጃላተኒ እንዴ ወነማ ብየው ፊቴሩ ማ እንጀማ ከሰ ይገለሰ ሆነ ካን ማገንዳ ማለት amma sirrii goote garuu nama tokko heerumuu san sirrii goote. Isin qabattee firoo irra sheer godha hundi keessan firoo irra sheer godha. Firoo irra sheer godha akka jirtanitti hundi keessan. Firoo kun jaalallee keeti moo jaalibsaan maaliif itti haararee? Namni wardaa lagaa ana addunyaa kanarra numan jira. Ankaatu. Ana saabii qayyareetiin jira qaadhimaan kiyya dhufee. Maal jetti? Meetti jira. Gaayiba. Jaalibsaa maaltu dhufe? Maa akka sirrifattee jaalibsaa beekaa finjaa. Nagaan barbaaddu ati dhuguma rabbitti wallah. Nagaan barbaaddu hin jaalatu qabaa. Oyi maaltu dhufnaan isiin akkas jette silum? Qaadhimaan kiyya rafee jeetiin asiisa jala jiru juraa gisee laalu komanti jala na jala dhufnaan asaabii qayyaree. Bayyuu leesh janajjan tattee awwala osoo tokko si bira taa'u tokko janajjan wayisaafit.
Arrafee jee ture rafee jee ture. Yoo inni rafee shaqqalatu feetee akkas taate jaalibsaa fi sin taatu yoo jaalibsaa rafee shaqqaluuf deemtaate lee baay'ee. Ati amma hannate hattuutti sila kofna ishee. Anchi dhugaa isa hojjetu kaafiin jaati. Ajandaa godhuu feeniiti. Maal? Ajandaa eenyutti godhuu feeteeti? Uummata koomantii. Jaalibsaa moo? Jaalibsaa kanaa hojii yaa'ii godhu. Jaalibsaan maal teessee achi maal dalagaara gurbaa? Obsaa. Wallaahi. Gizee Jaalibsaan maal godhu jirta? Ni raggatta asirraa deemnu. Anti roo gizee raggattu beektu an danda'u. Maal raggatta? Yeroo maal siitaati? Haaraanumaan an ta'u saayiba malee. Okay, خلاص قرانت زين تاو. Saayiba. Sijjammar isaa fi waardaatu irra wal saayiba. Ani waardarraan gorayyuu. Araan tokko irraan. Wardaa wajjin nyaatee dhugee namni kamitti dhalaa wajjin nyaatee dhugee mana taa'ee meeshaa si waraaba qaama qullaa si waraaba. Baala kee. Dhugaadha. La kana eenyuun sirraan fudhatu jaalibsaa. Maal jechuudha? Guyyaa fudhattuu dhufa. Duraanuu giseen waa dubbannu namni irraa fudhatu. Argina irraa fudhata malee. Wardarraa moo? Anumarraa haa waraabee maa fiduu dhabdan. Tokko kanarraa waraabee tokko nuti du'e moo eessa dagasee jaalibsaa? Yaaboo silkii fudhatee du'e yoo. Kanarraa waraabee tokko eessa seene garuu yoom gaffiddan jee gaan ture waggaa caalee. Silkii wajjin du'e. Garuu osoo argattan akkam silaa jaalibsaa ajantana godhattamoo narra loltamee qaaqaayame kan sof. Okay, marga. Ni jaalibsaa silaa argattanii akkam namoota qullaa kiyya silaa argattan mee maal jettan ajantana godhattamoo narra loltamoo mee maal goota? Taati kaati barree qaadhimaatii yamaan taatetis bor. Hai jaalibsaa amma maal jechuu jirta? Faxaarii. Yaani narra loltamaa. Afaantuun haal beelubbo. Afaan maal Kasiitii mitiin jaa. Kasiitii mitiin jaa naani. Garuu arrabbiin fedhini. Kootu beebate wishaa. Waasiimuu jaalibsaa. Bate wishaa gisee. Wallahi maqoontu isaa micirraa takkitti ishee garuu warra mudiyaatara mana kiyyaa qabu kana hundi ishee irraan kaasa warra balkaaba. Gurratti achi buutee isheen jirtu balsi ijoolleen asumatti dhuftee manuma kiyyatti arrabaan daaraa nagooti. Anamma osoo rabbiin fedhini waan akka sanii sun gad dhufee jaalibsaa. Maaliin godha bee taaptaaf garaa jirana taappuma takka galchaa. Hoo maaliifin ol kaa? Wallaahi. Namni ammaan tana biifuu viidiyoo waraabuu hin jaaniin ka'u. Achuma dhaabbadeetitti jaamti jaani akkam. Okay. Nani yoo dandeesse mana cufadhu kottu gassiirra yoo immoo manarra laayifira taa'uun si tole taa'ee hangaatutti illee yoo si tole cufadhu kottu dhageesse gassiirra. Maal argatte? Roomsa mucaa kanaatu beeltaa wajjin nyaatee dhugee qaama isii qaama dura gabbeessan isiin Sabriina gabbaasitee Sabriina walirraa turtee garuu isaa gabbaasee irra jaartiin isaatti achirraa wardaatti dhaatatu jirti sii galee. Ayyee. Waan yamma wardaa dhuftee gasiin as jala jirti yoo dandeessan. Wallah. Tayyib akkamitti argate inni qaama san? Wardarraa barra mee wardaan dhuftee jirti waa hundaa wardarraa barra. Isaan sinne irraa barra. Ii dhufnaatiin bakka. Yalla ye. Yalla ishee deemnee dhufna. Yalla. Eraarii. Taap koppeling godhaa hundi keessanuu. Yalla taap koppeling godhaa hundi keessanuu. Taap koppeling share hundi keessan taap koppeling share. Dhugaa fi soba.